السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفونة جرجرتو المان رموك قالوان في قالوان إدل الدنيا رد ترقمتني بقي نجاة تاني ربي ساعة يوم مدتنا إسنجا إسنجرا النجاة كوتي الحمد لله سن اللي أك نجاة قبل أبدي قبا أهي تموتو بدا ورتموتو بفماتي تاتن هدو تقجلتو ما سنجرا ورجنا هارا وقرشانا لك يا دفتن subscribe like gochuun maatii kiyya ta'aa isiniin jedha warri ammoo maatii kiyya taatan like yeroo hunda ta'aa isiniin jedha gaafii yoo qabaattan comment jalatti gaafadha yoo ammoo qe'eenislee yoo jiraate iddoo dogongorri kiyya yoo jiraate comment na barreessaa na sirreessaa isiniin jedha akkuma beekamu mata dureen kiyya oduu duriiti kaleessa kutaa 11ffaa sadiiqaa fi lukkuu ilaallee jirra har ammoo kutaa 12ffaa allaattii fi qocaa wajjin ilaalla isiniin jira inshallah turtiin keessan nafaana haa ta'u allaattii fi qocaan osoo waliin jiraachaa jiranuu guyyaa tokko waa'ee jiruu fi jireenyaa walitti haasa'anii yeroo kana allaattiin jiruun akkam jettee qocaa gaafatte qocaanis maal na gaafattaa ati addunyaa mara waliin geessee yeroo dhuftu ani baay'ee akka kee ta'uufin hawwa mee guyyaa tokko na fudhu deemi jetteen allaattiinis deebistee ani illee si fudheen deema ture ati garuu waan oduu jaalattuuf koochoo koo qabattee yeroo oduu ilaaltu narraa kuftee caccabdaa jetteen qocaanis yeroo kana lakki ani tasa hin odeessu na fudhu deemi jettee didde yoo kana allaattiinis ka'iikaa koochoo koo qabadhu waliin deemnaa jetteen sana booda qocaa baattee naannessaa oltee yeroo bakka hiriyoota ishee geessuu ilaali hiriyoota koo jettee koochoo ishee gadi dhiiste yeroo kana qocaan achi gubbaadhaa kufee caccabee du'ee jedhama. Obboleeyyiin kiyyaa viidiyoon tiyyaa asumatti oduun tiyyaa asumatti gabaabbatti isiniin jedha waan dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha subscribe like gochuun hin dagatinaa isiniin jedha namni oduu jaallatu bakkuma gaheetti yookiin aduun itti dhiiti yookiin ta'iiti itti bariiti jechuudha akkas ta'uun qabaannu oduu odeessuun ammoo yeroollee hin gubdi umurii namaa irratti illee laakofsiifti yeroo namaallee hin gubdi jechuudha maaliif qocaan amma nafsiyaa fi lubbuu fi dhabdee jirti jechuudha ilmi namaatis akkas ta'uuni mala maaliif namni oduu jaallatu oduu odeessu sa'aatiin isaa irraa gubatee yeroon isaa irraa gubatee waa tokko dalagatu booddee isaa duuba isaa yookiin hiyyummaa keessa kufa yoo hiyyummaa keessatti illee kufne yookiin aarii irraa kan ka'e nafsee ofii galaafata jechuudha haa yookiin qorichaan of ajjeesu haadaan of ajjeesu deebi'ee bakka qilee irraa of gatuu elektirikii qabachuu maaliif oduu odeessu namni biraa yookiin inni ka oduu odeessine obboleessa isaatu haa ta'u yookiin hiriyaa isaatu haa ta'u ka oduu hin jaalanne jechuudha waa tokko godhatee waa tokko gadhaabatee isa yoo caalee jedhe gaafka hiraarra itti dhufa hiraarri yoo itti dhufe jedhe sammuu ofii uf dhiphisa yookiin sammuu ofii uf dhiphisee uf maraachuu yookiin nafsiyaa ofii baasuu danda'a jechuudha kanaayyuu oduu irraa of qusachuun gaariidha oduu odeessuun uumaa faayidaa hin qabu yoo odeessines waan faayidaa qabu yookiin waan barumsa qabu waan barnoota dabarsu yoo odeessine gaariidha jedha obboleeyyan kiyyaa waan dhageeffataniif galatooma yoo dogongorri keessa jiraate na hoffolchaa dhiifama naa godhaati iddoo dogongora kiyyaatti na sirreessaa isiniin jedha chaanala kiyya subscribe like godhaa isiniin jedha warri haaraa dhuftammoo maatii kiyya ta'aa isiniin jedha kutaa 12ffaan keenya asirrumatti dhumataa hanga kutaa 13ffaa walitti deebinutti nagaa keessa naaf turaa isiniin jedha amaanillaa isin jaaladha na caalaa rabbi isin haa jaalatu nagaatti